الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين. أحبتي في الله، إن شاء الله تعالى أرنتنا درسي كتاب علم الحال جاء مؤرة درسي إسجل كبا وجين فرجتين إن شاء الله تعالى. كتاب خنا بيجي تيجي قبادتي akka hordoftaniin asumaan isinii dabarsuu barbaada. Darsii jalqabaarraa kaafnee hanga xumura kitaaba kanaatti insha Allahu ta'ala wajjiin itti fufnu ta'a jechuudha. Duraan dura obboleeyyan kiyya kitaabni kun akkuma agartan footoo isaati irratti maqaan isaa Naylul Amaal fi Ilmi al-Haal jedha. Yani barumsa daruurii nama islaamaatirraa barachuun barbaachisaa ta'e of keessatti qaba kitaabni kun. Barumsa yeroodhaaf ammaaf namni hundinuu barachuun barbaachisaa ta'e of keessaa qaba, irra guddaa isaa jechuudha. Hedduu isaa kitaabni kun of keessatti qabataa jechuudha barumsa kana. Kanaaf insha Allahu ta'ala kitaaba ilmul haal kana darsii isa jalqabaa arraan tana wajjiin kan ilaallu tahaa jalqaba kitaabaatirraa akka nu hordoftan asumaan intiroo tana booda walitti deebina. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya walitti deebinee jirra. Insha Allahu ta'ala jalqaba kitaaba kanaati irratti hadiisa umariitu jira. Isaas barakaadhaaf jecha ittiin bohaaruudhaaf jecha hadiisa kana insha Allahu ta'ala isiniifin dubbisa. Asumaan akkana hordoftan. عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. kabajamtoota obboleeyyan kiyya kan islaamaa, eegaa hadiisa kana barakaadhaaf qaraanee booda insha Allahu ta'ala darsi keenya ka'arraa kana keessatti wantoota kitaabni kun of keessatti qabatu irraa dubbannee barumsa akka itti fufutti darsii lammaffaa keessatti fudhannaa jechuudha. Maaliif
abbaan kitaaba kana hadiisa kana dubbate barakaadhaafi. haa ta'u garuu ammoo akeekanni hadiisni kun kennu hadiisni kun akeekanni inni kennu arkaana islaamaatii fi arkaana iimaanaatii fi waa'ee ibaadaa irraa dubbata. hadiisni kun akkamitti ka rabbiin abbadamu garuu akeekanni milikenni inni irratti nama qaceelchu kitaaba kana keessatti hoggaanii fi hadiisa kanaan eegale abbaan kitaaba kanaa maaliif kitaabni kunis wanni irratti walitti qabamee arkaana iimaanaa akkasumas arkaana islaamaa wantoota xaharaa salaataa akkaataatti salaataa fi soomana itti geggeessitu barattee ilmiitiin qabaattee haala itti ibaadaan sirraa fayyaa taatu hadiisni kun dubbata. kitaabni kunis akeekkachiisa san of keessaa qaba waan ta'eef jecha abbaan kitaaba kanaa kanaan eegale jechuudha. kanaaf insha Allahu ta'ala itti fufnaa maal ja'a bismillaahi irrahmaani irrahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa sayyidinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi at-tayyibiin at-taahiriin. akkuma beekamu bismillaahi irrahmaani irrahiim jechuun nin eegalaa maqaa rabbiitiin nin eegalaa jechuu kitaaba kiyya kana maqaa rabbii rahmaan tahee rahmaan jechuun isa duniyaadhatti kaafiraa fi islaamallee rahmanni isaa wal geessuu taate jechuu karaa gabaabaadhaan. arrahiim jechuun ammoo isa rahmanni isaa aakhiraadhatti mu'mina qofaaf khaasii taate jechuu. kanaaf maqaa rabbiitiin nin eegala. alhamdulillaahi rabbil aalamiin faaruun hoggayyuu tan rabbii caalama uumeeti tan rabbii caalama kana dhabamarraa gara jireenyaa fideeti. faaruun kan isaati isaatu haqa godhata. wassalaatu wassalaamu alaa sayyidinaa muhammadin ammallee salaamnilleen nabiyyi keenya muhammad irratti alayhi salaatu wassalaam haa jiraatu. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أكما سن آلي رسولاتي في صحابة إساني الرتي سلام نهاجراتو. وبعد إيغنا دوبا فهذه ورقات تشتمل على بعض أمور الدين الضرورية. kitaabni kun akkuma gartan kitaaba xiqqaadha. kitaabni xiqqaan kun garii waraqaadhaati innini garuu haa ta'u ammoo irra hedduu waan nama mukallafaa irratti beekuun dirqama ta'e of keessaa qaba. irra hedduu waan nama mukallafa ta'e irratti beekuun dirqama tahuu. معرفتها في العقيدة والعبادات من طهارة وصلاة وزكاة وجبت عليه وصيام لزمه وحج يريده. أحكام عقيداتي في أحكام عبادات أحكام صلاة أحكام صومنا أحكام زكاة أحكام حجي هند كتاب نخن في كيسا كبا تقا قام نساته داوجين. والمعاملات من بيع وشراء ونكاح قبل الدخول فيها أماس كانوا كفامتي أكاتا معاملات وججرين وليقلتين ما bittaa gurgurtii akkuma san fuudhaa fi heeruma hundaa'uu osoonii fi ittiin seenne waa'ee isaa baruu akka qabdu dubbataa jechuu kitaabni kun alaa madhabi imaam shaafi'iyyi radiyallaahu anhu. madhabni inni irratti kaayame inni irratti heera gurgurtaatii fi bittii heera fuudhaa fi heerumaa waa'ee nikaadhaa hunda waa'ee salaataa soomana zakaa hajjii heerri inni irratti dubbatu taa'u مذهب إمام الشافعي الرتي إن شاء الله تعالى أكما أقروا تنيو. كتاب نكون ثم بيان بعض واجبات القلب ومعاصيه. قري واجب قلبي ذاتي فيه قري معاصي قلبي ذات اللي ندبته وشيء من معاصي الجوارح كاللسان وغيره لتختم ببيان التوبة. معاصيك أمواني معاصي الربا تنجا تنركا تنقرا خنهم داهو إن شاء الله تعالى دبت شوفتات أمور إسات الرتي وهي توبات ختمايت شو كتاب نخن أبليين كي يكبجمو علمي دين برجم بربات سات نبي ربي عليه الصلاة والسلام
طلب العلم فريضة على كل مسلم جأن نما مسلمة هندرتو علمي دين برجون برباتي سعادة رسول ربي عليه الصلاة والسلام إيجا مسلمة تاتي لا انجن لير انجن دلدل انجن شوفير انجن درس انجن هندنا ما درت برنون ندير كما نما تكون قصصمنو علمي دين برجون eenyuun qassasamtu namni hundinuu doktorri duniyaadhaa jechuu kiyya doktorri duniyaadhaa ilmiidiin beekee doktora addunyaa san dalaguu qaba malee osoo ilmiidiin hin beeknee miti gabareenis beeytee ilmiidiin eega barattee akkaataa itti xaharattu itti salaattu ulaagaalee xaharaa kasalaataa kasoomanaa kahajjii akkaataa itti rabbi abbaddu akkaataa itti ibaadaan isii qulqulluu taatee irraa qeebalamtu eega bartee boodaahi dalaganni hundinuu wanni wajjin jireenyi wanni jiruun namni jiraachuudhaaf jecha tattaafatu hundi kana boodaa taati yoo ibaadaan sirraa fayyaa hin taane maali bu'aan ati qabdu hin jiru ilmiidiin barachuun barbaachisaadha nama hundarratti murteessaadha ilmiidiin beekuma kanaaf obboleeyyan islaamaa kitaabni kun keessaafuu jalqaba irratti ilmi aqiidaadhaa waa'ee tawxiida rabbii tokkichummaa rabbii waa'ee ittiin rabbii beektu sifoota rabbiitii fi waan rabbiin maluu fi waan rabbiin hin malleen eegalee arkaana imaanaatii fi islaamaatiin tokko tokkotti waan yeroo ammaa keessatti namaaf barbaachisu namni hedduun amma aqiidaan beeku ni beeytanii san of keessaa qaba kitaabni kuni eegala kitaabaati insha allahu ta'ala darsii isa lammaffaa irratti itti fufneeti kitaaba kana barachuu teenya warra waan dhagee fayyadamu rabbi nu haa godhu khayri rabbi nu haa laaffisu chaanaala kiyya kana hordoftanii bu'aa irraa buufachuu hin dagatinaa hogayyu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين نجات